Ashama akkam jirtu tiktaaka komantiin isaa cufame akkamitti banachuu dandeenya kan komantiin isaa osoo banaa jiru yeroo hiriyoonni keenya komantiin nuuf barreessan komantiin isaanii viidiyoo keenya jalatti hin mul'anne nu bira hin geenye namoota biraan hiriyoota keenya biraan banaa jira komantiin keenya garuu immoo nu bira hin ga'u qilleensarratti hafa gaafii maamiltoota keenyarraa nuuf dhiyaate keessaa isa ijoodha akkamitti akka sirreeffachuu dandeessan karaa salphaa ta'een aappii tokkollee osoo hin fayyadamin viidiyoo kana jalqabaa kaaftanii hanga dhumaa yoo kan daawwattan ta'e komantii tiktaaka keessanii kan cufame aappii tokkollee osoo hin fayyadamin harka keessaniin banachuu ni dandeessu. Amma kallattii maan karaa barumsaa isin dabarsa namoonni haaraan dhuftan yoo jiraattan chaanaala kana subscribe like share gochuu hin dagatinaan isiniin jedha nafaana bu'aa. Hordoftoota kiyya kabajamoo walitti deebinee jira akkuma reef mata duree irraa isiniif tuquuf yaale tiktaaka komantiin isaa cufame akkamitti banachuu dandeenya kan komantiin isaa banaa jiru hiriyoonni keenya yeroo nuuf barreessan komantiin namaa nu bira hin geenye qilleensarratti hafu akkamitti sirreeffachuu dandeenya isteeppii baay'ee xiqqoo taheen bal'inaan kan waliin ilaallu ta'a hanga dhuma sagantaa kanatti nafaana bu'a. Egaan hordoftoota kiyya kana sirreeffachuuf tiktaaka keessan keessa ni seentu yeroo tokkoo fi tiktaaka irratti cuqaaseen jira. TikTok irratti eega cuqaasnee haala kanaan nu dhufa asirratti gadi buunee jechuudha profile bakka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik goona profile keessan irratti cuqaastanii jechuudha TikTok keessan sana booda haala kanaan fuula kana qabatee nuuf dhufa hordoftoota kiyya muraa sadeen kanarratti yeroo tokkoof jechuudha bakka nan xiyyaan isin argisiisu kana yeroo tokkoof kilik irratti gootanii jechuudha sana booda hordoftoota kiyya haala kanaan jalatti jechuudha waasa dinuuf fide jechuudha creator tools fi my QR code fi akkasumas setting and privacy ka jedhu nuuf fida jechuudha isin kan fayyadamtan setting and privacy ka jedhu kana cuqaastanii gara fuulduraa deemtu. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa asirratti gadi buutanii isa lammaffaa kanarratti privacy ka jedhu kana yeroo tokkoof kilik gootanii gara fuula duraa deemtu. Sana booda haala kanaan isiniif banamaa ol harkistu jechuudha haala kana yeroo inni isiniif fide ol harkistu jechuudha yeroo ol harkistan jala kanatti yeroo gadi buutan comments ka jedhu kan argattu jechuudha qastiitu fuula dura isaa jira jechuudha yeroo tokkoof kilik gootanii kara fuul duraa deemtu jechuudha sana booda hordoftoota kiyya haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa comments bakka jedhu kana yeroo tokkoof irratti cuqaastu sana booda haala kanaan fuula kana qabatee nuuf dhufa bilbilli hundinuu tokkoo miti tokkollee ta'uu baatu hundarrattuu maalirra akka kaayattan isin argisiisa hordoftoota kiyya fakkeenyaaf bilbilli baay'een jechuudha tokkoffaarratti everyone isiniif fida lammaffaarratti friend of friend jedhee isiniif fida sadaffaarratti only me jedhee isiniif fida jechuudha hundarrattuu jechuudha komantiin keessa yoo cufaa jiraate isin kan irra kaa'uu qabdan everyone ka jedhu kanarra sanduuqa kana keessatti haala kanaan halluu kana dibuu qabdanii jechuudha hordoftoota kiyya lammaffaarratti illee yeroo gadi buune maal naa fide jechuudha followers that you follow back jedha jechuudha hordoftoota kiyya followers keessan fakkeenyaaf hordoftoota keessan kan isin follow deebiftaniif jechuudha isa san qofatu komantii isiniif barreessaa jechuudha asirra kan lammaffaa kanarra yoo kaa'atan jechuudha keessanillee yoo haala kanaan isiniif fide akkasumas everyone kanarra yoo kaayatan jechuudha komantiin keessan nama hunda biratti banaa tahee mul'ata jechuudha no an ka jedhu kanarra yoo kaa'atan jechuudha akka fakkeenyaaf yeroo baay'ee Facebook irratti only me jechuudha asirra kaa'atan isin malee namni tokko komantii keessan arguu hin danda'u jechuudha haala kanaan sirreeffattu jechuudha tole hordoftoota kiyya komantii keenya fakkeenyaaf komantii everyone irrallee kaayyadheetiin jira komantiin kiyya banaadha garuu hiriyoonni keenya yeroo komantii naaf barreesse komantiin nama sanii na hin dhaqqabu bilbiluma kiyyaanu tokkoon yeroon tokko irratti barreesse na hin dhaqqabu jettanii warreen gaafii baay'ee kan na gaafattantu jira jechuudha hordoftoota kiyya namoota akkasii sanilleef deebii guddaa kan ta'u viidiyoo kana keessaa ni argattu jechuudha hordoftoota kiyya hanga dhumatti yoo kan daawwattan ta'e tole amma everyone irra kaayadheetiin jira amma everyone irrallee kaayyadhu jechuudha komantiin namni naaf barreesse yoo nan seetingii tokko hin sirreeffatin na bira hin dhaqqabu jechuudha seetingii sanis hin argisiisa nafaana bu'aa irra kaadheen jira eksi tukeetiin irraa uf duuba deebi'aa jechuudha sana booda haala kanaan akkasatti nu deebisa hordoftoota kiyya bakki murteessan itti xiyyeeffatuu qabdan asii jechuudha namoonni baay'een bakka itti dogongoro asii jechuudha sababni hordoftoota kiyya namoonni baay'een komantiin keenya banaa jira garuu komantiin namaa nu bira hin geessu komantii jettanii warra baay'inaan na barreessitantu jira jechuudha suni bakki isin itti dogongortan asii jechuudha isin garuu komantii keessan kanuma bantanii everyone irra keessanii dhiiftanii jechuudha namoota hunda biratti isin birallee banaa namoota birallee banaadha kun garuu komantii namni isiniif barreessu isin bira inuma dhufaa hin mul'atu isin biratti jechuudha eessatti akka walitti
qabamaa jiruu fi maal akka dogongortanillee isin argisiisaa jechuudha hordoftoota kiyya. Asirratti gadi buutanii jechuudha isa sadaffaa kanarratti gadi buutanii jechuudha filter selected comment tabs ka jedhu kanarratti hordoftoota kiyya yeroo tokkoof kilik gootanii jechuudha. Kana jechuun hordoftoota kiyya fakkeenyaaf komantii namoonni isiniif barreessan jechuudha guutummaan guututtu jechuudha isin bira hin gahuu jechuudha. Maaliif akka isin bira hin geenyellee isin argisiisa. Yeroo tokkoof irratti cuqaastanii gara fuulduraa deemtu jechuudha. Yeroo isin irratti cuqaastanii gara fuulduraa deemtan haala kanaan qabxii sadii qabatee nuuf dhufaa jechuudha. Asirratti gaa bakki murteessan asii jechuudha hordoftoota kiyya fakkeenyaaf isuma tokkoffaa kanarratti cuqaasnee gara fuulduraa deemnaa jechuudha. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa hordoftoota kiyya asirratti illee mata duree kana jalatti qabxii sadii qabatee nuuf dhufaa jechuudha. Automatical last control more control jedhee qabatee nuuf dhufaa jechuudha. Fakkeenyaaf automatical kan jedhu kanarra yoo kaayyattan jala kanatti maal argattan hordoftoota kiyya automatical kan jedhu jalatti jechuudha show all comments kan jedhu kana argattu jechuudha hordoftoota kiyya. Asirratti illee yoo gabbuutan hold for the comment your review kan jedhu ni argattu jechuudha hordoftoota kiyya isa lammaffaa jalatti jechuudha. Fakkeenyaaf amma isa tokkoffaa automatical kan jedhu kanarra yoo isin kan keessan ta'e jechuudha commentiin keessan namni isiniif barreessa isin bira hin gahuu jechuudha. Tasuma isin bira hin gahuu jechuudha. Fakkeenyaaf amma isa gidduu kanarra yoo kaayyattan jechuudha commentiin keessan jechuudha kan namni isiniif barreessu guutummaan guututtu isinitti mul'ata jechuudha. Namoonni follow isinirraa qaban follow walirraa qabdanii fi hin qabnellee kan isiniif barreessu hundammoo isin bira gahaa jechuudha commentiin. Haala kanaan sirreeffattu jechuudha commentii keessan sirritti karaa kanaan sirreeffattu. Ammallee of duuba deebi'een isin argisiisa hordoftoota kiyya nafaana bu'a. Isa lammaffaa kanarratti isin dabarsee isin argisiisa fakkeenyaaf kana jechuudha hordoftoota kiyya course wordii keessan akkamitti akka itti sirreeffatuu dandeessaniin isin argisiisa. Yeroo tokko ofirratti ni cuqaastanii jechuudha course wordii keessan sirreeffatuu fi sunilleen haala kanaan jechuudha mata duree kana qabatee nuuf dhufa jechuudha qabxii sadii qabatee nuuf dhufa. Isallee hordoftoota kiyya maal gootu jechuudha last control ka jedhu kanarra kaayyattu jechuudha. Fakkeenyaaf nama isumarra kaadheen jira course keessan jechuudha haala kanaan sirreeffattu jechuudha. Isa sadaffaa kanarratti illee yoo gabbuutu hordoftoota kiyya maal argattu jechuudha advertise minutes and spam ka jedhu kana argattu jechuudha hordoftoota kiyya yeroo tokkoof kilik irratti gootu kunillee haala kanaan mata duree sadiin kana qabatee nuuf dhufa jechuudha hordoftoota kiyya jechuudha advertise keessan sirreeffatuuf jechuudha. Isa kanallee sirreeffatuuf jechuudha hordoftoota kiyya kan gidduu kanarra kaayyattu jechuudha last control ka jedhu kanarra yeroo tokkoof ni kaayyattu jechuudha. Sana booda guutummaan guututtu keessaa baatu jechuudha hordoftoota kiyya haala kanaan sirreeffattu jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni baay'een jechuudha asirratti jechuudha filter all comments ka jedhu kana ni banaa jechuudha. Kana yoo bantan commentiin keessan nama biratti taasuma hin mul'atu jechuudha. Haala kanaan ifirraa cuftu jechuudha hordoftoota kiyya. Isa kanallee fakkeenyaaf commentiin keessan namoonni akka commentii isiniif hin barreessine yoo kan barbaadan ta'e jechuudha hordoftoota kiyya feetan kana bantanii dhiiftanii kuni fakkeenyaaf namoota hunda biratti akka mul'atuu fi akka hin mul'anne kan isinitti argisiisu jechuudha. Everyone fi akkasumas only me friend of friend irra kan kaayatamu kun jechuudha hordoftoota kiyya kan public irratti mul'atuu fi mul'atuu dhabu eenyutu akka commentii kee argu kan barbaadu kan jedhuudha kun. Inni kun immoo hordoftoota kiyya commentiin namoota akka si bira gahuu fi akka si bira hin geenyeef si gargaara jechuudha. Kana hundaa eega sirreeffatanii hordoftoota kiyya viidiyoo keessan kan hanga maduraa commentiin irraa cufamee namoonni commentii isiniif barreessan commentiin nama sanii isin hin dhaqqabin jechuudha. Eessatti akka walitti qabamaa jirtu hundaa bakka tokkotti ilaaluu ni dandeessanii jechuudha. Commentii keessan viidiyoo jalaa kan cufame kan namni isiniif barreesse isin hanga ammatti hin argisan argatu jechuudha. Dhuma irratti gadi buutanii jechuudha hordoftoota kiyya maal argattu review filtered comments ka jedhu ni argattu jechuudha. Yeroo tokkoof irratti cuqaastanii gara fuulduraa deemtu jechuudha. Yeroo isin irratti cuqaastan haala kanaan xiqqoo jedhee isiniif banamaa jechuudha. Haala kanaan kun amma hordoftoota kiyya haala kanaan viidiyoo namoonni commentii jalatti isiniif barreessan hundaa haala kanaan control godhee as keessa isiniif kaahaa jechuudha. As keessan isin kan barbaadan irratti cuqaastanii eenyu akka commentii isiniif barreesse kophaatti laaluu ni dandeessu jechuudha. Kan hanga amma duraa commentiin keessan isin jalaa cufame steepiyan isiniin jedhe kan hundaa'u sirreeffattan ufuma isaatiin gubbarratti ol bahee isiniif mul'ata jechuudha hordoftoota kiyya. Akka isiniif galu gaa abdiin qaba hordoftoota kiyya. Amma of duuba deebi'een jira asiin jechuudha comments ka jedhu kana namoonni commentii isiniif barreessanii commentiin nama sanii kan isin bira dhaqqabuu didde karaa kanaan banadhaa jee namni yeroo isinitti himuu sirrii miti jechuudha. Karaa
dhugaa jechuudha karaan isa sirrii kan amma isin argisiise kanaan sirreeffatu ni dandeessu jechuudha hordoftoota kiyya. As keessallee gaa hordoftoota kiyya waa baay'eetu jira jechuudha kan ammoo viidiyoo itti aanu keessatti qabadhee kan isiniif dhiyaadhu ta'a hordoftoota kiyya. Akkaawuntii keessan akkuma reefu isiniin jedhee piraayivesii jalaa yoo baafachuu barbaadanillee bakka asirratti isuma tokkoffaa kanarratti piraayivesii akkaawuntii kan jedhu kana sanduuqni kun yoo haala kanaan cufaa jiraate akkaawuntiin keessan piraayivesii jala hin jiru jechuudha. Haala kanaan jechuudha akka kana yoommoo achi banamee jiraate jechuudha haala kanatti magarraa isinitti mul'ate akkaawuntiin keessan piraayivesii jala jira. Haala kanaan cuqaastanii gurraachessitanii jalaa baafattu jechuudha hordoftoota kiyya. Hordoftoota kiyya kabajamoo baroomsa irra isiniif qabadhee dhufelleen kan jalqabaa kaafnee hanga ammatti waliin ilaalle kana akka isin gammachiisuu fi akka warraa baratanillee abdiin qaba. Maarree isinillee viidiyoo kana ilaaltanii eega xumurtanii chaanaala dinqii fi barsiisaa keessan kan bilaash isin barsiisaa jiru kana jajjabeessuuf chaanaala Oromaan subscribe gochuudhaan viidiyoon dabalataa ofii isaatiin akka isin bira qaqqabuuf mallattoo all notificationii gurra namaa fakkaatu tana irra kaayyatoo hin dagatinaan isiniin jedha hordoftoota kiyya. Viidiyoon kunneen akka namoota baay'ee bira ga'ee namuu irraa fayyadamuuf hordoftoota kiyya like tuquu hin dagatinaan isiniin jedha. Like tuquun ana jajjabeessa hamileenitti godha waan ta'eef like tuquu hin dagatinaan isiniin jedha. Bakka isiniif hin galinillee komentii jalatti naaf barreessaa share waliif godhuu hin dagatinaan isiniin jedha. Viidiyoon kun kallattii hundaan waan isiniif tamsa'uuf hordoftoota kiyya warreen gara peejii Facebook Oxygen Media Network jalaan na hordoftanillee hundumti keessanuu profaayila peejii keenya jala gadi seenuu mallattoo YouTube'aan ni argattu irratti cuqaastanii gara YouTube'ii dhuftanii bal'inaan achirratti baratuu ni dandeessan jechuudha. Watch now bakka jedhu profaayila peejii keenya jalaa ni argattu irratti cuqaastanii kallattiin gara YouTube'ii keenya dhuftanii achirratti barnoota isin barbaachisu hundaa'u bilaasha firii argatuu ni dandeessaniin isiniin jedha hordoftoota kiyya. Baroomsa irraa qopheeffadhillee asumarratti kan raawwatu ta'a. Baroomsa itti aanuun hamma walitti deebinutti horaa bulaa Liibana.